fide garuu fedhii haadha daandii qulqulleetti kanarraan ta'ina. Barsiisaa keenya barsiisaa isheetu dursaa lallabbii wangeelaa kutaa mana kanaa kan ta'ani kabajamtoota barattoota dilbataa kabajamtoota abbootaa fi haadholiin daa'imman hundi keessanuu maatii waaqayyoo kan taatan kennaa dulboo maaramii kan taatan maqaa waaqa jaalalaa gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositiin nagaan siniin jedhaatiin akkam bultaan nagamii akkam bultaan akkam yeroo kana eeddan amiin galanniif kabajni kan isaa kan ta'e waaqni keenya warraa gara jireenyaatti abiddarraa gara nagaatti akkasumas immoo dukkana keessaa gara ifaatti kan nu fide waaqni keenya waaqni jaalalaa homtuu osoo isan dhibini samiirraa gadi bu'ee numa keechaa qulqulleessee filatee haadha keenya dulboo maaramirraa kan dhalate jaalala nuuf qabu mul'isuudhaafi hanga fannootitti kan deeme fannoo irratti du'a keenya kan baate gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kaabaa hanga kibbaatti hanga lixaatti yeroo hundaayyuu kan kabajameef kan ulfaateedhaati. Maqaa keenya maqaa cubbamootaatiinis kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sheesaa yookaas moo sheekan hin dhiisne kennaa fannoo jalaa kan taate dukkanaa gara ifaatti akka baanuuf du'a keessaa gara jireenyaatti akka deebinuuf sababa fayyina keenyaa kan taate haati jaalalaa durboo maarameen abboota hedduu isaaniitiin abbaa Hiriyaaqoos abbaa Giyoorgis Zagaasichaa abbaa Yaareed baay'ee isaanii kaasnee kan finne abboota hedduun kan galateeffatamte durboo maarameen maqaa keenya maqaa dadhabamoota kanaatiinis kan kabajamteef kan ulfaatte nuuf haa taatu. Ergamoonni wareegamtoonni duukaboonni hundi isaaniitu iyyuu akkuma waaqayyo isaan kabajeen sadarkaa kabaja waaqayyo isaanii kenneen kan kabajamaniidhaati. Maqaa keenya maqaa cubbamoota kanaatiinis kan kabajamanii fi kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Baga geessan baga geenye warri gammaddan qofti jedhaatu waaqayyoon galateeffadha. Gaamaatu waaqayyo maalifan warri gammaddan qofti jedhe tariitii namni guyyaa irraan gammadne jiru namni guyyaa irraa keechisaa hin gammanne keechisaa hin booran hin jiru. Maatii waaqayyo maaliidhaaf hoggaa jenne tariitii mootummaaniyyuu naannoo kanatti erga dhalanne erga guddanne inumaayyuu wanti akkanaa hin taas jennee eegneyyuu ture. Garuu waaqayyo guyyaa qaba waan ta'eef wanti isa dhibisu hin jiru waan ta'eef waaqayyo guyyaa isaa eeggatee nuuf bareechee nuuf tolchee nuti tariitii bara kaaniif barreen gaddaa waan dubbachaa ture hin beektu taabota biroo dabrii kanatti galchuudhaaf qabsoo guddaa isaatis deemneera. Tariitii manni kun yaaduu kan jedhullee waan baay'ee isaatti ba'ee ture sanaan booda yoom ta'a kan jennu abdiidhaan eeggachaa ture. Sillaaseen dabrii kanatti erga galee waggoota hedduu lakkoofseera. Garuu immoo guyyaa kam kabajamaa kan jedhu kanaaf baay'ee isaa namoonni baay'een dubbachaa ture. Sirriidha guyyaa irraa miksii deemuu osoo qabaannu waaqayyoon galateeffachuu osoo qabaannu sababii roobni baay'atu sababii daandiin mijataan taaneef asuma adoogee sillaasee deemuu dadhabanii namoonni baay'een isaanii mana isaanii keessatti yaa waaqayyo guyyaa irraatti dhibeechi galanni siifaa goodichaa dadhabanii baay'een isaanii hafanii warrumti hunda qabanuyyuu dhoqqeen karaa kan deemsa waan nama dhoorguuf karaan waan hin mijanneeffamaniiru maatii waaqayyo. Har'a garuu guyyaa irraatiin namoonni baay'een isaanii inumaayyuu kan hafanii har'a gammachuu kan argatanii mana isaanii keessatti qe'ee isaaniitti kabajataniif hin jedha waaqayyoon galateeffadha. Namni baay'een carraa kan argachuu hin dandeenye meeqaatama isaaniitti kan du'aan asirraa darban idoowwan odoo eegan guyyaa kan odoo naafagan guyyaa kan odoo hawwan darbaniif namni baay'een guyyaa irraa kan haman asuma magaalaa kana ta'aniitis immoo lapheen isaanii kan jalaa dukkaanoofte lapheen isaanii dhagaa kan jalaa taate mana argeetti kan ciisan meeqaatama mana argee keessatti nama hamachaa kan jiran meeqaatama kiristaana ta'anii waaqni roobuu didee midhaan keenya lafa jalatti hafee sanyiin lafa jala taa'ee waaqa kadhachaa jira jenna ofii soo jenna mana amantaatirra deemnaa dhiyyu guyyaa irraa immoo mana waaqayyootitti deemnee carraa arganne kanaas sillaaseedhaan yaa abbaa keenya si abdanneetoo midhaan keenya irratti facaasneerra si abdannee dinnichi yerootti firii buusuu qabaatutti roobni dhabamee raawwateetoo taa'aa jira. Har'a meen hiiki jennee guyyaatti kadhachuu qabaannu mana argee jechuudha kan nama beekatu jira. Waaqayyo laphee nuuf haa kennu.
እንጅሩ እርግጠኛ ናችሁ? እግዚአብሔርን የምትሰኑ ነገር የለም። እርግጠኛ ከሆናችሁ በምን ትገልጻላችሁ? የጋማቱ ዋቀዮ ጀቸከና የኪታባ ሉቃስ ወንጌለ ሉቃስ ረት አርግኔ ወንጌለ ሉቃስ ረት አርግኔ እርገማ ዋቀዮ ከንቴ ቁልቁሉ ገብርኤል ትዱበት ያማቱ ዋቀዮ ጀቸከና ዋቀዮን ወንት ሰሪ እንጅራይ የና ጉርቤ ማርያሚኒ አከ ዋቀዮ ቤቹ እፌቶ እርጋ ምስራቸው እትኔ ጉርቤ ማርያሚኒ አኒ ነወን ቤቱ ለፍቲ ሰኚ መሌ ነምኒ ነመ መሌ akkamitti ta'uu danda'a, akkamitti garaatti naafuu danda'a, akkamitti ilma dhaluu danda'a, akkamitti sanummooyyuu ilma waaqayyoo kan ta'e waaqa akkamitti dhaluu danda'a jettee yennaa ishiin dubbattu ergama waaqayyoo ta'an kan ta'e qulqulluu ገብርኤልን ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ባላት ጊዜ ይኩነኒ በከመ አኩማት ጀቴ ናፍያቱ ጀቴ ማቱ waaqayyo ማንም ወንቱ waaqayyo ወንጅሩ አንተ ወንቱ waaqayyo ወንጅሩ አንተ ወርጎ ወንበር አከይቲ ማረሚኒ ዋቂደች ዋጋምቲ ኢየሱስ ነብይ ነው ወገንሞ ይሰራ መለከት ዋጋታ ገደን ባየሳኔ ደብተ ሽንገሩ እርገማት waaqayyo ወንት ሰሪቡ እንጅሩ waaqayyo ወንት ረክስ ተፈለ እንጅሩ የናንን ይኩነኒ akkumaati jette naafatau harrabar waan ergamtoonni waaqayyo nutti himan fudhachuu dadhabuurraan kan ka'e waan duuka boonni nutti himan fudhachuu dadhabuurraan kan ka'e waan ergamtoonni waaqayyo dubbatan kabajuu dhabuurraan kan ka'e akka sagalee isaaniitti akka sagalee waaqayyootti deemuu dhabuurraan kan ka'e baay'een isaanii beekumsa dhabuurraan kan ta'e daandii waaqayyootirraa badanii hirmaatu waaqni akkamitti dhalata warri jedhu warri immoo dhalachuu isaatis aman immooyyuu araarsada waaqayyotti dhufida maaramiin nama shiin waaqayyotti hin araarsitu jechuudhaan jechan taanee dubbatumaatu waaqayyoodha ergama waaqayyootiin ishiin olii galtee akkumaati jette naaf haa ta'u erga waaqayyootti dhibu hin sirretti naaf haa ta'u jettee ishii fudhatteerti jaalatteerti naana iddoo kanatti soggaanaallee kaa gara sagalee har'aatitti hoggaa deebinu iddoo muka adbaarii maamiree jedhamu jalatti waaqayyo wanti sadii jiru kan jedheef waaqayyo iddoo kanatti kan dubbate immoo maatii waaqayyo በአሁኑ ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር አለን ብሎ የተናገረው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ነው የሚገርመው ነገር ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔርን የሚሳነው ነገር የለም። ስማልቦ ነገር ዘይሳነው ለእግዚአብሔር ከናፉ በር እርገማ waaqayዮ ስማልቦ ነገር ዘይሳነው ለእግዚአብሔር ልበ አምላክ ዳዊትም ይህንኑ ነው ያለው waaqayyoን ለዮሙ ረጋበው waaqayዮ ወንት ሰዲሙ እንጅሩ ወንት ያቦን ጀደ ወን እርገማን ጀደ ወን ከሞን ጀደ ሁዲ ሳሊቱዩ ስሪ ተው ከንበረን በመዳጅ ተገነራ ይማት waaqayዮ ማለት waaqayዮ ወንት ሰዲሙ እንጅሩ ነምለ ክምቲ waaqayዮ ለምትነማራ ሰይዳኒ ወሬ ደበ ለበይሳኒ ነው ላላ ወንት waaqayዮ እንጅሩ አንተ waaqayዮ ጉርቤ ማረሚራ ነመቴ ዳለች በርባዴ ማለት ወንት ሰዲሙ እንጅሩ ergamoota akka isaan namaan waaqayyoon taraarsan godheera maaliif wanti sadi jiru waan ta'eef namni cubbama waan ta'eef namni gadi bu'aa waan ta'eef ergamoonni waaqayyo immoo qulqulloota waan ta'aniif waaqayyotti dhiyeenya waan qabaniif wareegamtoonni waaqayyotti dhiyeenya waan qabaniif waaqayyoon akka walitti taraarsan nama araarsan jedhamee innaa kana kaantee kanattillee har'a guyyaarraa seenaan isaa seenaa gaarii kabajamaa kan ta'e qulqulleetti sillaaseen mana isaatti kan dhaqanii maamiree arbaar digduugaa maamiree arbaar jedhamu kana jalatti abrahaam waggaa baay'eedhaaf waaqayyoon ilma kadhachaa ture saaraan illee haati warraasaa ilma kadhachaa turte yoo nama jalaa turu waan inumaayyuu hin taane namatti fakkaata maatii waaqayyo wanni kadhatan yoo ta'uu fidine namni of balleessan meeqaatama isaaniitu jiru wanni inni karoorfate yoo harkaa faallaa inni barbaadu sana yookaan jalaa ta'u wanni inni dawweessine yookaan faallaa jalaa ta'u lubbuu ofii balleessuuf kan diigu meeqaatamatu jira waa waaqayyo sama waaqayyo obsa dhabuurraan kan ka'e yeroo waaqayyo eeggachuu dhabuurraan kan ka'e haraara waaqayyo dhiifama waaqayyo beekuu dhabuurraan kan ka'e lubbuu isaa kan balleessu meeqaatamatu jira maatii waaqayyo qabeenyaaf jedhee waan yeroof
kanau waan kibura akka waan ofiisaati garaa keessa kaa'u akkuma waan ofiisaati wanni inni fedhe sun isaaf ta'u dubartii kan kedhashiin namni keessattuu namoonni biraa yoo dubbatan baay'ee isaan dubartii taatee ishiin kan kedha kan biraa yoo fuudhe fuudhe ta'e kan jedhanii walitti hidhaa shira xaxaa kan deeman beekaa namatti jiru. Hojii waaqayyo beekuu dhabuurraan kan kennu. Abrahaamiif Saaraan garuu jaalalaan mana tokko keessa jiraachaa turanii qabeenya hedduu qabaachaa turanii garuu qabeenya illee qabaatan immoo ilma dhabaniitoo waaqa isaanii galateeffachaa turanii jedhu maatii waaqayyo. Waaqa isaanii galateeffachaa turan. Keessa dabarteetiyyuu Saaraan maal jetteen? Saaraan maal jetteen? Yaa Abrahaam anis dulloomeera atis dulloomteerta ana carraa koo ta'eetoo yoon ilma argachuu baadde ati Aggaar kan jedhamtu hojjechuu isaanii takkatu mana isaanii jira ture. Yaa Abrahaam ishii wajjin ciisitoo ilma argadhu ilmi kee ilma kootidha maaloo ilmootaan argatin akkamitti dabartaa? Eeyyama waaqayyo erga hin taane ilma ati argatte ilma kiyya. Dubartiin akkana jettu Warroonni ilma dhabee gawaa dhabuurraa jiru. Silaa ilma dhabne yeroo kan biraa fuudhee kan biraa sana ilma argatte ilmi kiyyallee ilmoo kee gada jedhee dubartiin fudhatu jirti. Mee annan jiraa yaa fuudhu warri jettan jirtu jiru. Laala Saaraanii sagalee waaqayyootiin bilchaachuu ishiitirraan kan ka'e yaa abbaa warraa koo maaloo dubartii kana wajjin ciisitoo ilma argadhu jettee. Abrahaam baay'ee didaa ture. Sanaan booda garuu gara Saaraa sagalee Saaraa san kabaja haadha warraa isaatirraa qaburraa kan ka'e haadha warraa isaatiin dhala Aggaar kan jedhamtu waan ciisee maal argate ilma argatee jedha maatii waaqayyo. Keechi isaan gammadne Abrahaam keechi isaan feene garuu fedhii haadha warraa isaa san guutuuf jecha ishee faana ciisee maal argate ilma argate. Maqaan isaatis eenyu jedhame? Ismaa'eel jedhame. Eenyu jedhame? Ismaa'eelin garuu sabni waaqayyo fayyuu danda'a? Hin danda'u. Maaliidhaaf? Karaan inni ittiin dhufellee karaa eeyyama waaqayyootiin miti. Kabaja haadha warraa isaatiin jecha Abrahaam haadha warraa isaa waan jaalatuuf jecha karasiin waan fideef Ismaa'eelin ilma saniin fayyinni addunyaa kanaaf fayyinni ilma namaatiif ta'uu hin dandeenye. Abrahaamiif Saaraan ammallee kadhannaa isaanii addaan hin kunne ilma argatan kana guddisaa tura Aggaar kabajaa tura iddoo kennanii fi akkasumas godhoo jiraatan guyyaa kaan immoo waaqayyo qulqullummaa isaanii ilaala. Cubbuullee hojjetan qulqullummaa isaanii akkuma jirutti waan ta'eef waaqayyo immoo guyyaa kana guyyaa har'aa kana iddoo muka Maamree Arbaat jedhamu kana jalatti Sillaaseen galataa ture jira waaqayyo galateeffata. Oduun ta'e xiqqaana dhalchee kamitti mana waaqayyoo dhaabbata kamitti mana kee kana dhabu inni hakkuu miti inni ejjaa miti inni sagaagalaa miti inni hara sakaaraa miti inni hakkana godhaa miti shira akkanaa godhaa miti. Abeet balaan nuti buusnu balaan keenyaan beeknu kan namaa toleetti dalaala kuma namatti qabu fi dalaala. Waaqayyo garuu nama fakkaateetiif gara isaatitti dhufee jedha. Maal fakkaatee? Nama fakkaatee. Abrahaam illee jaasanne mirgoo keechaa coomee fidee raawwateetu fuuldura isaaniitti itti dhaabee gorree fi yennaa gorree foon isaaniif rabsaa jiru immoo mirgoo meeqatee dhaabbate isiniin jedhe saba waaqayyo. Sadi ta'ee dhaabbate ilaala inni eebbifame Abrahaam. Yemna Saaraanii godogoogo ishii keessaa mudaa'ee sadiitti daakuu qicceetoo fiddu godaachii guutee argame daakuun mana keessatti guutee argame jedha maatii waaqayyo. Linjira waaqayyoon galateeffadha. Sanaan booda isaanillee erga nyaata fi miti dhugaatii fi miti ilaalaa maatii waaqayyo galataaf kan isaan dhufan Abrahaamii fi Saaraa eebbisuuf kan isaan dhufan guyyaa irraa kan. Sanaan booda gara mana Abrahaamitti nyaatanii erga dhuganii booda Saaraanii goda keessa dhaabbattee raawwatteetu qaawwan laalti gammaddee bareedina isaanii laaltee dinqii isaan hojjetan kana laaltee daakuu mana ishii keessa guute laaltee shinii mudaa'ii sadiitti kennite garuu daakuu mana ishii guute mirgoo tokkicha gale mirgoo sadi ta'ee argame. Maal hojiin akkanaa maali namoonni akkanaa jettee namoota dinqisiifachaa turte bifa isaanii laaltee Sillaasee ta'uu hin beekne ishee. Sanaan booda
አብርሃም የናፉን ድረሳኒ ዳበቴ ማልተንቀቴ ናኛዳ ናዱጋ ጀደ ገመቹን ምርጎ ሰኒቴሌት ገረመሜራ ዋነቴ ሁንዳዮ ጃብስፈቴራ ሰናን ቦደ ኛዳ ዱጋ ማልተንቀቴ ቡሌ ወንኮ ጀደ ናሳን ጋፈቱ ሩቲ ወጋራ ይኑፍና ዮሚ ኑፍና ስላሴ ነው ጋራቱ ሲራገው ልጅራ ፈክሪ ጋርተ የዛሬ ዓመት የሚያደርሰን ማን ነው? የዛሬ ዓመት የሚያደርሰን? መንግስት ነው? ሰራዊት ነው? የኛ ንብረት ነው? አይደለም። እግዚአብሔር ወዳጆች ዋቀዮ ጋራት ይኖሩ ገመለ ዋቀዮ ይኖሩ ማረክ መለ ዋቀዮ ይኖሩ የብሰ መለ ሩቲ ፈጫፈነ ፊናመኑ ፈጫፈነ ቡአን አርገኑ ዮ ዋቀዮ ፋነታኔ ገረ ዋቀዮ ትትዴብኔ ዋቀዮ ከንበርባችስ ከንኔ አለቲ ማን ከኘኔ ብፈሙ ሰማ ዋቀዮ ኡሙሪን ከኘኔ ብፈሙ ዮ ዋቀዮ ዶችን ትራቴ መለ ዮ ዋቀዮ ጅንታ ነገሩ ማን ከኘኔ ብፈማ ቡልቲን ከኘኔ ብፈማ ንብረን ከኘኔ ብፈማ ነገኝ ከኘኔ ብፈማ ወንት ደጀላ አይርናቱ ተከለን ጅሩ ተባሉ መለ ክርስቲያን ንራቱ ሰማ ዋቀዮ ንራቱ እኝ ዱፋነ ጅራዋንተ ስላሴ ዱፋነ ጅራዋንተ ፍልጀራ ዋቀዮ ገለጥ ማል ጀረዲ ስላሴኒ ዮጋራጀ ጆከለት ቦዩ tokkicha dubbate jedhala waaqayyotti dubbateera kitaabicha irratti galata seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 15 irratti ilaala tokkicha dubbatee jedha ammoo sadeeni dubbachuu dhiisan tokkichi dubbateetu hoggaarraa iddoo kanatti nufna yommuu dhufummaa jedhee nama dhufu jedhala dhufu jechuun dhufneetu garagaraami asumatti immoo sadeenummaa isaaniis dubbata tokkummaa isaaniis dubbata hoggaarraa mana kanatti naa'ii dhufnaa yoggaan dhufummaa jedheen asumatti deebi yoggaan dhufummoo haati warraa kee saarani ilma ni deessi nama gammachiisu saaraan waggaa 90 geesseera abrahaam waggaa 100 geera laala maatii waaqayyo waggaa 100 geera innillee jaarsa ishiinillee jaartiidha akka seera uumamaatitti waggaa laalle dubartiin takka probabiliitiidha garuu 45 irraa hanga 50maatitti ta'uu dandeessi sanuu 45 irratti dhaabbata garuu tokko darbee hanga 49 fi 50maatitti ni deessi beebiidha sanaan booda garuu maaliin taatu da'uun hin jiru jedha saayinsii amantume warri saayinsii kanatti amantamne harka baasaa saayinsii kanatti amantu dubartiin waggaa 45 booda yookiin 50 booda hindeessi hindeessu maal sobdani dubbatanii hawwaasummaa guyyaa sillaasiitii sobdu hin barannee warri barattoota kanaaf saba waaqayyoo hundi keessanuu mana waaqayyootti deddeebitaniirtu mana waaqayyootti bochaniirtu namni rakkatee gara mana waaqayyoo deebine jiru namni rakkatee gara waaqayyootti rakkina isaa himni manne jiru namni durboo maaramitti rakkoo isaa himanne jiru rakkoo keessan hundaa kan sinii furu sillaaseen sin hojii jira waan ta'eef ililchina waaqayyoon galateeffadha rakkoo keessan hundaa furmaata sinii faalaatu waaqayyo wanti isa dhibu jira hin jiru waan ta'eef rakkina keessanii jettanii abdii murina rakkina keessaniif jettanii waaqayyoon ganina rakkina keessa yeroo isaa eeggate garbuu isaatiin oollee jettanii waaqayyoon addan bayina amantaa keessaniif ganina daandii qulqulleetti kanarraan bayina mana kiristaanatirraan fagaatina birri har'a kaffaltanii jettanii ani እርግጠኛ ነኝ ይህ ህንፃ ካለቀ በኋላ ተቀጥቼም ቢሆን እመለሳለሁ ወይ ንስሐ ገብቼም ቢሆን እመለሳለሁ ይህም ሙሉ መሆን አይጠፋም እኮ በዱህ ደንዴሳ ከሲታወቴ እግዚአብሔር ድንቅ ነው። ይሁዳ ራሱ በብልጠቱ መንግሥተ ሰማያት ለመግባት ብዙ ነገር ታግሎ ነበር። ተይቢጅራ እኒ ዮጋ ዋቀዮ ማለከ በርሲስ ማለከ ነጀቱን ቤካ ዮሙ እኒ አብደ ኬቻ ነሞተ ባሱፍ ተው አንሌ ወጅነን ነሞተ ዘንፋ ነባ ዋቀዮ ጋሩማ ቀባዋንተ የጀሬት ማልጎድ ልቡሳ ፈንሴ ዮ ዋቀዮ ፈንሴ ጀናንን ዋቀዮ ማሊሰ ጎደ ቀሮ ሰጃል ዋንተ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ማድረግ ይችላልና እሱ የሚያስበው ልብና ኩላሊት ያሰበው ሁሉ ማወቅ ይችላልና ምን አደረገው? ሰቅሎ አስቀረው ይላል። እንደው የመጀመሪያ እሳት ተቀባይ ሆነ ይላል። ከናፍ ዱርሲደኒ ዋናማ ያዳ ሰበ ዋቀዮ ለቤ ከሰንኬቸት ዋያተ ረኪነ ስንኬቸት ደደቢ ዋቀዮ ስንኬሳ አቡቅ ሰበ ዋቀዮ ረኪኒ ከሰር ዱፌቶ ያቡ ሮምኒ ሀዊኔ ኩኒ ምን አደለ ፈጫስ ለኩኒ ወር ፈጫስ
keenya waaqni Abrahaam waaqni Isaaq